raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Taateewwan yeroo irreechaa raawwataman maal fa'a? Ashamaa harka fuunee akkam jirtuu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kun qophii keenya nadhii aadaati. Qopheessan Lammii Jabeessaa, Gulaalaan Dubee Wayyeessaa, kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmecha Gammachuuti. Malkaa saaquu yookiin axaarri fi faloo maalummaan yookaan eenyummaan hawaasa kamiyyuu aadaa inni qabuun beekama. Namni aadaa isaan beekne garbicha jedhee abbaa gadaa Dabbasaa Guyyoo aadaan calaqqee saba tokkooti kan jedhamuufis kanumaafi. Aadaa fi amantiis addaan baasanii ilaaluun hin danda'amu. Taateen ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa guyyuu keessatti raawwatu hundi aadaadha. Fakkeenyaaf namni waaqa amanetti haalli inni itti kadhatu yookiin sagadu, haalli inni itti dubbatu, haalli inni itti faarfatee uumaa isaa galateeffatu hundi aadaadha. Saganni yookiin waaqessuun sun garuu amantiidha. Kanaafuu irreechillee amantiidhas aadaadhas. Akkuma aadaa fi amantii addaan baasuun hin danda'amne, irreechas aadaa fi amantii ta'uusaa addaan baasuun hin danda'amu jechuudha. Keessattuu waaqeffattoonni jechuunis hordoftoonni amantii waaqeffannaa irreecha akka amantii isaaniitti bu'uurarraa itti amanu. Oromoonni amantaa biroo hordofan ammoo akka aadaa isaaniitti bu'uurarraa amanuun calanqee eenyummaa isaanii akka ta'etti qooda irratti fudhatu. Lachuu waanuma sirrii godhan. Kunis kan agarsiisu humni Oromummaa hanga tilmaamamuun ol cimaa ta'uusaati. Haaluma kanaan nadhii aadaa keenyaarraa keessatti taateewwan yeroo irreechaa raawwataman wal duraa duubaan maal akka ta'e isiniif dhiyeessuu jaalanneerraa nu caqasa. Irreechi yoom irreeffatama? Irreecha irreeffachuun eessarraa jalqaba? Irreecha eenyutu dursee irreeffataa fi kan kana fakkaatan irratti argaa dhageettii fi dhugeeffannaa irreechaa keessaa waan irratti qindeessine isiniif dhiyeessina. Irreechi ayyaana Oromoo kan waaqa galateeffannaa fi kadhannaati. Ayyaanni irreechaa wayyaa aadaan faayamanii harkatti marga jiidhaa qabatuun kabajama. Yeroo malkaa bu'an yookiin tulluu ba'an dubara qarree of fuuldura buusuun hawwan immoo siinqee qabatanii caaccuu naqatanii akkasumas abbaan gadaa fi manguddoonni immoo bokkuu qabatanii kallacha hidhatanii abbaa malkaan durfamuun mareeyoo jechaa malkaa irreeffatanitti qajeelu. Dargaggoonnis dhiichisaa manguddoota hordofuun tooran deemu. Irreechi Oromoo biratti ayyaana jaalatamaa fi kabajamaadha. Oromoon irreecha malkaa fi irreecha tulluu jechuun duudhaa kana waggaatti waqtiilee birraa fi arfaasaa malkaa fi tulluutti yeroo lama kabaja. Akka waaqeffannaatti kadhaa fi galanni godhamu iddoo fi yeroon kan murtaa'edha. Kunis amantii keessatti gochaadhaan kan ifa ta'u. Sirna irreechaa kan hoogganu jaarmiyaa qaalluuti. Irreechi iddoo adda addaatti yoo gaggeeffamellee inni guguddaan bakka lamatti raawwatamaa jechuudha. Irreecha Arfaasaa,
Irreechi arfaasaa yookiin irreechi tulluu kan gaggeeffamu tulluu irratti yoo ta'u, yeroon isaas bonni darbee roobni arfaasaa yeroo itti eegamu. Baatileen duraan turan roobni dhabamee hongeen namaa fi horiin kan itti miidhamaa turedha. Kanaaf giddugala ji'a bitootessaa maatiin marti gara lafa qabbanaa fi jiidha qabutti bahanii rooba arfaasaa argachuuf waaqa kan itti kadhatani. Tulluutti bahanii kadhachuun kun kan amantii waaqeffannaa kuushota durduriin wal qabatee jedhama. Gaarri cuqqaalaa araddaa irreechaa isa guddicha akkanaa ta'ee wiirtuu tuulamaa keessatti tajaajilaa ture. Kan lammataa irreecha birraati. Irreechi birraa yookiin irreechi malkaa kan raawwatu yeroo ganni xumuramee seensa baatii birraa yookiin giddugala ji'a fulbaanaa torbee masqalaa keessatti. Guyyaan irreechaa ayyaana birraa fuula ba'uu yookiin dhaddacha saaquu jedhamuun beekama. Iddoon irreechaa malkaa fi hora gurguddoo irratti. Tibba gannaa namoonni guutamuu galaanatiin addaan citanii turan wal arguuf jecha guyyaa kana akka guyyaa gammachuutti fudhatu. Kanaaf Oromoonni malkaa gamaa fi gamanaa walitti ba'anii mareeyoo jechaa waaqa kadhachaa faarfachaa galateeffachaa gara malkaa deemuu jechuudha. Jalalaan waliin oole, kadhannaan waliin oole. Irreechi kaayyoo mataasaa qaba, faaruu mataasaa qaba, haala kadhannaa mataasaa qaba, duudhaa mataasaa qaba. Irreechi ijoolleen dubaraa gaafa qaammee Oromoo borootti irreeffatanii fi maatiin dhuunfaadhaan bitimaa fi abdaarii ofiitti irreeffachuurraa eegala. Achi booda balballi adda addaa yookiin gosaan walitti fuullee ba'uun malkaa obaa kalloon naannoo sanaa dhuganii fi araddaa ulfoo naannoo ofiitti argamu yookiin ujuba gosaatti waloon irreeffatu. Irreecha gosaa booda immoo kan irreeffatamu irreecha sabaati. Irreecha sabaa akka itti irreeffatamuu fi iddoo ulfoo irreeffannaa sanaas dirree milkii akka ta'etti kan alangee raasee seeratumeef caffeedha. Akka fakkeenyatti hora ja'an tumaa gadaa qabnu kan caffeen tumteef keessaa horri arsadii isa tokko. Horri sadarkaa sabaatitti jiru kun guyyaa irreechan dura abbaa malkaa sanaatiin haxaaramee kormi qalamee ciincessanii abbaan kolbaa fi gadaan shanan ba'anii ummata waliin sirnicha raawwatu. Gaafa irreechaa abbaan malkaa dursee malkaa saaqee hangafummaa gosaa dabalatee gadaa shanan akka sirnaatitti malkaatti irreeffatanii ummataaf saaquu jechuudha. Kanaafuu malkaa kan saaqu abbaa malkaati. Abbaan malkaa warra akkaataa aadaa fi seera gadaatiin ayyaantummaa guuttatanii malkaa yookaan hora dirree sanirra jiruuf kolbaa fudhatanii. Kolbaa jechuun haaduu yookiin albee kan tumaa seera gadaa qabu jechuudha. Abbaan malkaa abbaa kolbaatis hin jedhama. Warra abbaa malkaatiin ala yookiin isaan dursanii malkaa saaquun sakkaba safuu dabsuudha. Safuun jal'atte immoo of kaltii nama dhabsiistee milkii hanqisti jedhamee hoddatama. Malkaa saaquun guyyaa ayyaanichaatiin dura yookiin jalbultii irratti sirna haxaarritiin eegalee gaafa ayyaanichaa abbaan malkaa dursee eebbisuun itti irreeffata. Achii booda hunduu irreeffata. Haxaarrii jechuun waan namoo mul'atuu fi hin mul'anne malkaa qulqulleessuu jechuudha. Kunis sirna mataasaa qaba. Yeroo tokko tokko immoo yoo malkaa irratti sakkamni yookiin wanni malkaa sana xureechuu yoo uumame haxaarrii qofti gahaa waan hin taaneef faloos barbaachisuu mala. Fakkeenyaaf malkaa barootaaf osoo hin saaqamin turan kan akka hora Finfinnee, malkaa dhiigni namaa irratti dhangala'ee lubbuun baate kan akka hora Harsadii bara 2009 akka lakkoofsa Habashaatti dhumaatii achitti ta'e kunneen faloo barbaadu ture. Garuu yoo hoddatamne baasatu biyyatti ba'ee jedhama. Dhugaa kana ibsuuf irreechi hora Finfinnee yeroo ammaa irratti irreeffatamaa jiru kun bakka waan ittuu irraan kaane. Iddoo dololloo buddeenatti irreeffatamuun irran turre. Dololloon bakka gumaa namaa itti baasan malee bakka irreecha yookiin galata waaqaa itti galchan hin turre. Irreecha hora Finfinnee kana bakka uumaasaa ganamaatti deebisan malee inuman taane. Malkaan abbaa malkaa yookiin abbaa kolbaatiif deebi'uu qaba. Dhugaan gaara haa baatu dharti sulula haa taatu kan jedhamuufis kanumaafi. Galataan waliin oole, gafarreecha malkaa yoole. Obbo Deesis dabalee Ayyuu Galatee Sarra Waalomee gosaan gullallee qe'ee warra hora Finfinnee kan ta'an irreecha hora Finfinnee ilaalchisuun yeroo tokko akkas jedhan jechuun Sisaay Bulbulaa waabeffateera. Irreecha hora Finfinnee dhaqqabne malee yeroo horii hora Finfinnee obaasan aniyyuu dhaqqabeen ture. Achumaa horii hora obaasaa guddanne. Birraammoo gosoota Oromoo hedduutu horii as qe'ee keenya fidee hora kan obaasaa ture. Irreechi isaa garuu akaakilee keenya irratti hafe. Ani san dhaqqabne. Abbaan koo dabalee Ayyuu Addababaayii Masqalaatti yeroo xomboora qabsiisee ayyaanni masqalaa kabajamus sirriitti beeka dhaqqabeen jira. Abbaan koo hangafa waan ta'eef Oromoota iddoo baay'eerraa walitti dhufaniin dabaalamee xomboora isatu qabsiisa ture. Erga inni du'e booda warri bataskaanaa fudhatee jedhan.
hubadhaa irreechi hora Finfinnee sarara Waaloma irratti dhorkame. Keelloon masqalaa yookiin ibsaan masqalaa immoo dabalee ayyuu erga du'ee booda gara qeessotaatti dabarfamee jechuudha. Waggaa 3 dura yeroo irreechi hora Finfinnee haa deebi'u jedhamee ture sana burqaan Finfinnee iddoodhuma ganamaa isaatiin haa saaqamu jedhamee hayyootaa fi manguddoota baay'een mormamaa ture. Garuu dhageettii dhaban. Inumaayyuu horri kan jaangalaa waan ta'eef jedhameetu nama wayii jaanjiillee irraa fidanii akka saaqu gochuun warri mootummaa safuu dabsan. Akkasumayyuu ta'ee osoo iddoo isaa ganamaatti saaqamee gaaris ture. Gandaa bishaanii tolchanii uumaa gara dabarsanii achitti biyya irreeffachiisan. Akka seenaa hora Finfinnee irraa odeeffannetti Oromoon waggaa dheeraa dura akkas jedhee faarsaa ture jedhama. Ayyaanni kee walaa maqaan kee salbanii horri kee Finfinnee waaqillee arjaamii jedhu jedhan. Akka seenaan jedhutti horri Finfinnee kan irreeffatamaa ture bara dheeraa dura. Oromoonni hora Finfinnee karra shananiin jechuunis karra qoree, karra qaallittii, karra qirxii, karra alloo fi karra gafarsaatiin seenanii irreeffataa akka turan himama. Guyyaa irreecha hora Finfinnees ta'ee kan hora Arsadii kan nagaa eeguu foolledha. Eebba abbaa malkaa fi hangafootaan godhamu booda marga jiidhaa fi abaaboo birraa qabatanii bishaaniin tuqanii waaqa galateeffachaa irreeffatu. Araaraa fi wagii gaafatu. Kaayyoon kadhaa kunis Waaqayyo akka rooba nagaa fi dhala yookiin sanyii isaanii baay'isuu fi firii argataniifi. Yeroo baay'ee Oromoonni bakka qubatanii gara horaatti loon isaanii wajjin itti godaanu. Kunis akka jalqabaa fi seenaa hojii bara haaratti fudhatama. Horri Arsadii iddoo Oromoonni tuulamaa jaarraa dheeraa dura itti irreeffachaa turani. Arsadii maqaa namaa yoo ta'u gosa Liiban keessaa abbaa malkaa nama ture. Arsadii abbaa malkaa ta'uu kan danda'e balaa lubbuu isarra ga'e jalaa of baraarsuu erga danda'e booda guyyoota 8 soomana cimaa godhee muka birbirsaa jalatti lubbuun kan mul'ate waan ta'eefi. Birbirsi kan inni itti dhibaafamuufis yaadannoo fi raajeffannaa kanaaf akka ta'e himama. Kana booda horri Arsadii akka malkaa irreechatti ulfaa ta'ee Oromoota tuulamaatiin akka kabajamu murtaa'e. Yeroo booda Oromoonni marti hora Arsadii akka wiirtuu irreeffannaa godhanii itti irreeffachaa turan. Yeroo ammaa kana waggaa keessatti al tokko hora Arsadii irrattis itti irreeffatamaa jira. Ayyaanni irreechaa Oromoon falaasamaa fi ilaalcha addunyaa keessatti jiruu fi raajii waaqaa dhalootaa fi iccitii jireenya walitti fiduun kan ibsuufi. Sanyiin namaa horee kan baay'atu, kan faca'ee du'aa ka'ee ija godhatu, atoomsaa fi gargaarsa humna waaqatiin jechuun itti amanu. Oromoon waaqan uume kadhannaa, uumamaan uumaa kadhanna jechuun uumamaan waaqa galateeffanna faarfanna akka jechuutti fudhatama. Har'allee hora Arsadii irratti kan raawwatamu sirnuma kana. Haa ta'u malee yeroo ammaa dhaloonni ayyaana irreechaa irreeffatee taphatee dhaamsa waliif dhaamee addaan gala malee sirna malkaa saaquu duudhaasaa eeggatee raawwatamu argaas dhagaas hin jiru. Sababni isaa ayyaanni irreechaa iddoo hedduutti deebi'ee kan kabajamaa jiru dhiibbaa siyaasaa hamaa jalatti waan ta'eef dhaloonni eenyummaa isaa jabeeffachuuf fedhii fi hawwii guddaa qaburraa kan ka'e irra caalaan xiiqiidhumaaf kun ammoo aadaan hin hafiniif irreecha deemaa jira malee duudhansaa guutuu ta'ee miti. Osoo abbaan malkaa jiruu abbaan gadaa malkaa saaqu. Osoo miseensi gadaa qaraa jiruu miseensi gadooma dabarse yookiin warri alangee eebbisa. Kun sakkaba, falfala. Akkas akka ta'uuf dhiibban siyaasaa sirna alagaa ga'ee olaanaa godhe. Silas sirna alagaa jalatti sirni ofii guutuu ta'uu hin danda'u. Duudhaan ayyaana irreechatis guutuu ta'uu kan danda'u sirna mataasaa sirna gadaa jalatti. Naannoo bara 1990 akka lakkoofsa Habashaatti irreechuma hora Arsadii kana yoo fudhannee hawaasa gadaan bulu, duudhaan bulu, waaqeffattoota 500 hin caalletu kabajachaa ture. Dirree siyaasaan turre, dirree agarsiisas hin turre. Akka gadaan heertutti akka duudhaa kaleessa abbaaf haadha keenyarraa dhuftetti sirnichi jaataniisaa guuttatee gaggeeffamaa ture. Waaqeffattootaa fi waldaa Maccaaf Tuulamaa dabalatee manguddoon biyyaa, abbootiin gadaa, qaalluun biyyaa, cifraa fi cifiree fi kan kana fakkaatan uwwisa duudhaa amantiitiin kabajataa turan. Ayyaana galatooti. Hora Arsadii qofa osoo hin taane horawwan caffeen tumteef kaanis harrayyuu hawaasni waaqeffataa inuma irreeffata. Sirni irreeffannaa kunis aadaa hawaasichaatiin dhangiyama. Taateen ayyaanichaa kan duudhati irra qabaan feesisu. Amantiin biraa tokkoyyuu taateewwan malkaa irrattii fi malkaa osoo hin gahin ta'an hin godhu. Kun ifa jira. Akka fakkeenyatti amantiin biraa kormaa xaarriin bilatu. Malkaan irreecha dura hin haxaaramti yookiin hin qulqulloofti. Taateen biraas akkanumatti. Malkaa irreeffachuu kan danda'u waaqeffataa qofa. Namoota biroo amantiitu dhowwa. Kanarraa ka'uun wanti waloon Oromummaan irreecha keessatti calanqisiisu akkuma jirutti ta'ee kan waaqeffattoonni irreechaan amantii kiyya jedhaniif ijoon dubbii tokko kanumaafi. Oromoo hundaafis irreechi duudhaa keenya kan jennuuf ammoo irreechi irree keenya waan ta'eefi.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin adii aadaa har'aaf qabanne kanuma nama torbanii nunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa deebanaa. Oromoon wal argaa yoole yoole kaayoole gafarreecha tulluu yoole yoole kaayoole dhadhaan waaqaan oolu yoole yoole kaayoole yoole kaayoole yoonjeeto yoole kaayoole yoonjeeto. Akawaa uumama looli dinnaanu guddisi guddaanu mul'isi gadaa teenya tursi loon teenya nu jigsi akawaa uumama akka cafeetuma kan nu uumeesi hangin teenya subalaani maree akka odaana beelali akni odaana bee afaan urraa qabe akkana gurraacha sitamaa nu oolcha nuti sitti aanaa si waa'ee maal qabna irreecha reeffannee kanaataa kan cabnaa. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar